Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dooktara Jaalala Dhugaa. Har'a jaalala summaawaa jedhu wajjin laalla. Mata dureen kun gorsa baay'ee gaarii of keessa qaba. Mallattoon jaalala summaawaa maal fa'a ka jedhu argattanii as keessaa hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabaja guddaan isin gaafadha. Marree mallattoon jaalala walitti dhufeenya jaalala summaawaa jalqaba. Namni wal jaalatu fakkeenyaaf jaalala keessatti walitti dhufeenyi jiraachuu danda'a. Yaada wal jijjiirrachuun jiraachuu danda'a. Yeroo jaalalli summaawaa ta'e yaada ofii ifan baasu, yaada ofii baasee hin dubbatu. Jaalalleen isaa ka bira jiru sun hin dhageeffatu jechuudha. Waan inni yaada isaa hin dhageeffatu, yaada haaraa keessummeessu hin barbaadu. Kanaafuu jaalalleen wajjin jiru kun yookaan ammoo isiin wajjin jirtu kun yaada ofii baaftee inni ibsattu, namni isii wajjin jiru sun hin dhageeffatu jechuudha. Lammaffaa ammoo waan walii barbaadan, waan jaalalleewwan lamaan walii barbaadan waliin godhanii yeroo hunda wal didanii waan walii godhuu qaban irratti waliin godhanii jechuudha. Fedhii walii waliin eeganii wal didan. Sadaffaa ammoo miira wal miidhuu, qaama wal tumuu wal miidhuu yookaan ammoo humnaan dirqisanii gudeeduu kanallee hunda of keessaa dabalataa jechuudha. Haala kanaan miira ofii wal miidhanii yookaan wal tumanii yookaan wal caccabsanii yookaan walitti iyyanii, haalli kun mallattoo jaalala summaawaa keessatti. Arfaffaa ammoo yeroo hundaa yeroo wal arganii, yeroo waliin haasa'anii, waliin dubbatan, wal gaddisiisuu, wal aarsuu, wal mufachiisuu, yeroo wal argan hunda waan akkanaa jechuudha. Wal gaddisiisuu, wal mufachiisuu, wal aarsuun mallattoo jaalala summaawaati. Ja'affaa ammoo jaalalli jiru gama tokko qofaanii. Mallattoo jaalala summaawaa keessaa jaalalli jiru gama tokko qofaanii. Namni tokko jaalala ni kenna, kaan ammoo fudhachuu malee jaalala hin kennuufi. Kunis mallattoo jaalala summaawaati. Namni tokko jaalala si kenna, atilleen akkasumatti jaalala kennuufi qabdaa jechuudha. Kabira ammoo wal amantiin hin jiru jaalala summaawaa keessa. Amantii wanni jedhan, wal amanu wanni jedhan tokkolleen hin jiru jechuudha. Namni jaalala summaawaa suni jaalalli isaa fayya qabeessa miti. Jaalala summaawaa kanaafuu jijjiirama hin barbaadu. Jijjiiramni akka dhufu jaalala sun keessatti akka wanni haaraan ta'u hin barbaadu. Yeroo hundaa ni didaa jechuudha jijjiirama. Jaalalli summaawaa mallattoon isaa namni nama miidhu suni suusii yookaan araada keetiin akka waan qabamee godhata. Kunis mallattoo jaalala summaawaa keessaa tokko. Harree namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan mallattoo subscribe jettu sun tuquun dagatina. Viidiyoon kun ammoo isinitti tole laayikii godha. Viidiyoo har'aa fixeen jira. Ammoo namoonni viidiyoo lamaan amma iskiriin irratti isinii bahu kan hin argine viidiyoo lamaan kan laalaa waa baay'ee irraa barattanii. Ispoonsar keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.